Oromiyaan haala caaseffama bulchiinsa ammaatiin godinaalee 21 qabdi. Godinaaleen Oromiyaa 21 Boorana, magaalaan ishee guddoon Yaabelloodha. Boorana Bahaa, Nageellee Booranaati. Shawaa Lixaa, Amboo, Qeellam Wallaggaa, Dambidolloo, Wallagga Lixaa, Gimbii, Wallagga Bahaa, Naqamtee, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shaambuu, Shawaa Kaabaa, Fiichee, Shawaa Bahaa, Adaamaa, Arsii Asallaa, Arsii Lixaa, Shaashamannee, Gujii Bahaa, Adoolaa Reeddee, Baalee Roobee, Baalee Bahaa, Gindir, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa Ciroo, Jimmaa Jimmuma, Ilubbaabor Mattuu, Bunnoo Baddallee, Gujii Lixaa, Bulee Horaa, Shawaa Kibba Lixaa, Wallisoodha. Magaalotaa fi godinaaleen Oromiyaa 21 kana fakkaata. Galatoomaa. Horaa bulaa. Yeroo biraatti immoo magaalotaa fi odeeffannoo biraa kan kana fakkaatuun isin biraan geenya.